Akkam jirtan wayyaadha. Waan lama guguddaarra dubbadha. Tokko akkuma mata dureen jedhu waa'ee amma haasaa fayyisaa irratti waan galaana gube tokko dhagaheetiin sirreessuu waan barbaaduufi. Inni lammataa ammoo warra aangoorra jiru. Xiyyeeffannaan warrarra waan ta'eef oduu gammachiisaa isin qabee dhufee jira jechuudha. Halkanuu rafuu dadhabeetiin maaloo naan bilbilinaa yeroo gabaabaaf. Halkan rafuu dadhabee garuu ganamuma kana sitti majaleetiin jechuudha. Achi booda ammoo warra kalee walgahiirra turre waa'ee dippiloomaat kariyaa qabatee waan adda addaa abdeetiis ni kennaa jechuudha. I don't think kanatti I guess yeah mee marattu naa obsaa yeroo tokko share naa godhadle. Okay. Akkuma isiniin jedhee dura jalqabarra akka dubbadhu waa'ee Fayyisaa Leellisaa dubbachuu barbaada. Aniin beektanii nama arrabsuu kanaa maqaa namaa waamuu kana amala kiyyaa miti hin deeggaruu hamaadhaan jira. Garuu waan tokko karaa sirreessuu barbaada. Ka amma PP'n yookiin baxxiginnaan itti fayyadamtee jirtu ijoolleen garqeerrantu kan sirreessuu barbaadeetiin. Warqii tokko yookiin ammoo daayimandiidha. Wanni qaaliin addunyaa kanarra inni guddaan daayimandiidha. Daayimandii maaltu daayimandii godhaa? Gatii nuti kennineefi daayimandiin dhakaadha. Daayimandiin ka daayimandii ta'e Fayyisaa Leellisaa hiriyaa kiyya nama jaaladhu nama kabaju ammallee nama jaaladhu. Interviiyuu inni kennellee hin agarre hin dhageenye garuu haasaa namaan dhagahee jedhe dhugaa dubbannee jenna. Fayyisaa Leellisaa ofiisaatti Ameerikaa dhufeen sirni addunyaa maal jedha isinitti fakkaate? Biyya tokko keessatti harka yoo kennatte biyya rifuujii fudhattu keessaa bahuu hin dandeettu. Biraazil keessaa Fayyisaanii ammallee Fayyisaa irratti bobba'uu kiyyaa miti naa hubadhaa. Fayyisaan gaafa akkas baasee jedhu eenyutu beekaa ture? Kana jechuun maalidha? Akkana jechuun maalidha? Is meaningless. Nutu uummanni Oromoo qabsaayitiin kuni jechuun mallattoo diddaa gabrummaa akka ta'e kan dubbatee jire nuti. Koongiressii Ameerikaa wajjin dalanneetti Fayyisaa as finnee jenne. Dhugaa dubbannee jennu maali? Amma viidiyoo tokkoon argeetiin baay'ee garaan na gubate. Fayyisaanii naman jaaladhu isiniin jedhee jira. Nama kabajaa barbaachisu. Fayyisaan akkas jedhee fi addunyaan kaatee wata kan goone. Maartin Luther King fudhadhaa jedha. Hadda Ameerikaa keessatti waggaa irratti Maartin Luther King ni ayyaaneffatama. Inni du'eefi miti. Haati manaa isaa dalagdeetiin ayyaana irra gootee jette. Fayyisaan ka attention argatee fi dhiibbaa duubaan gooneefi iyyiinsa isin dhiitaniifi. Malee Fayyisaan ammoo tokka'eetiin Jawaariin ka Jawaar godhe maali? Jawaariin miiliyoona 1.7 nama godhe maalidha? Isin waan jala deemtaniif, isin waan gurra gootaniif. Akkuma daayimandii warqiin ka warqii ta'uuf because ilmi namaa gatiitti kenneef. Gaafa ittiin kennin dhakaadha. Dhakaadha si galee. So kanaafuu hin dogongorinaa yaa ilmaan kiyya. Si galee amma dubbii ooftanii Oromoon girrisaan Fayyisaa ka addunyatti beeksisee ka arrabsisee walitti hin fidinaa. Fayyisaan qabsoo Oromoo gumaachee jira shakkii hin qabu. Ru'ii ofii laayinarra kaayee kennee jira. Garuu Fayyisaa ka sagaleetti go'e eenyu? Biyya seera irratti Biraazilii nama biyya rifuujii fudhattu baqataa Biraazil keessatti harka yoo kennattan biyya biraa dhaquu hin dandeettan. Yoo an kijibe rabbi nan bulchin dhugaas nin jedhe. Biraazil keessatti harka kennattee biyya biraa dhaquu hin dandeettan. Fayyisaan akkamii as dhufee jedhe? Fayyisaan akkamitti miidiyaadhaa fi akka mallattoon sun mallattoo diddaa gabrummaa ta'e eenyutu beeka? Miidiyaa addunyaattu maleekaa ta'aniitiin uummata Oromoo kana beekanii mallattoo diddaa gabrummaa godhan. Hin goone. So kanaafuu hin dogongorinaa. Ani aariin dubbadhaa jira. Maal jettin warri laal fakkeenyaaf warra shanee maqaa dhahanii ijoollee wallaggaa maqaa dhahanii qabsoo kan nuwattee waggaa akkana goote jettan. Tokko dogongora kaan sirrii hin godhu. Balleessaa namni tokko godhe jettanii du'iitii ilmaan Oromoo yeroo kana keessatti hidhamiinsa ilmaan Oromoo
yoo haqarraa jal'istanii baay'ee na gaddisiisa dhugaas hin jedha. Namni waan fedhe deeggaru PP deeggaru mirga isaati. Bilxiginaa deeggaru mirga isaati. Garuu aarii warra shanee irratti yookiin ammoo warra arsii irratti qabdu jettee aarii kamaalii irratti qabdu jetteetiin yoo dhugaa ilmaan Oromoo ositu taate qaxxii lamataa irratti falleen jira rakkoon hin jiru saniif illee tokkoffaa dhugaan nu bira jira. So dhugaa isinti barbaadeeti. Warroonni aangoo mootummaa amma irra jiru deeggartan kaffaana deemtan namoota akka Fayyisaa fayyadamtanii Oromoo hin gowwoomsinaa. Akkuma isiniin jedhe ammallee yeroo sadaffaatiif isiniif deebi'ee jira. Daayimandii tokko kan daayimandii godhee gatii ilmaan namaatti kennineef. Fayyisaa kan nama godhee nuti addunyaa irratti waan dubbanneef. Yeroo baay'ee namni gariin si galee namni jabina nama fakkeenya Jawaar fudhadha. Jabina isaati akka inni yeroo mana sooshaal miidiyaa irra taa'ee oduu haaraa isinitti jabina isaati ani hin qabu waan akkasii. Dadhiin namni tolu garuu duuba taa'ee hin dalaga. Dhufiinsa Fayyisaa irratti harka qaba. Warroota isa bira Yuroop achi dhaqanii imbaasii Ameerikaa wajjin dalaganii as fidan quba qabna. Akka keessiin isaa expedite ta'ee namni kun nama mirga fincila diddaa gabrummaatiif dubbatu akka ta'ee kan godhe nuyi isini. Kanaafiyyuu hin dogongorina warroota Fayyisaa fayyadamee maqaa isaa Fayyisaa fayyadamee haqa ilmaan Oromoo hacuucaa jiru. PP deeggaruun bilxiginaa deeggaruun mirga isaanii ta'eetiin haqa jallisuun ammoo garaa nama guba. Kanaafuu aarii tokkootiif aarii nama tokkootiif balleessaa dhaaba tokkootiif haqa ilmaan du'aatiin jiraa jiru. Nama keenya bakka maratti kaadamfamaa jiru. Kan biyya Ameerikaa kana keessatti warri sirni kalee deebi'uuf barbaadu dhukaas nutti godaasee jedhee kan biyya Ameerikaa kana keessatti nu otoo hin ta'in kan wajjin dhaabbate barbadeessaa jiran kana itti cadhistaniitiin arguun keessan baay'ee garaana gubee dhugaas hin jira. Baay'ee garaana gubee because qarqaaruun mirga keessanii rakkina irraas ta'ee itti amantaniis ta'ee mirga keessanii. Garuu haqa kenna haqa du'iitii ilmaan Oromoo warra haqa nurratti geeraraa jiru. Sirna kalee abbaan keenya irraa baqannee jiran sirna kalee gurra keenyaan dhagahaa turre. Sirna san deebisiisuu fi akka geejjibaa ta'uun keessan garaan gubee isiniin jira. Kanaafuu dhaamsi kiyya yeroo maraa dhumarratti maal akka gootan isinitti himee jira. Dhaamsi kiyya kan amma irra dubbadhaa jiru girrisaadha nama akka Fayyisaadha ta'uu diddee Oromoon ka jedhu walitti hin fidina. Fayyisaa mirga isaati nabbaa feete qayqaruun yaada isaa kennuun mirga isaati. Garuu Fayyisaa akka Fayyisaa godhee Abiyyiin hadda Nobel Prize kenneefi jedhe nuti itti qabsoofneetiin. Abiyyiin kan gorra fidanii waaqarraa gadi bu'ee maleekaa dubbateetii miti filameetii miti uummata Oromooti. Uummata Oromooti uummata Itoophiyaatiin filamee as hin jiru Abiyyaa dhugaa dubbannu. Mootummaan Ameerikaa gadi teessee TPLFin ka hadda Abiyyi dha'uu sodaatee kadhaa jaarsummaa itti jedhu gadi teettee lakki aangoon kun isiniin ta'u. Uummanni kun dhufuu jira tasgabbii ka ta'uu danda'u yoo Oromoo aangootti afoo keettan qofa jettee dhufte. Mariidhaan dhufe qabsoon. Mariidhaan humnaan hin dhufne. Kanaafiyyuu akka nama humnaan waan tokko godhee aangoo irratti fa'ee of hin fakkeessina. Warroonni jaldeemtanii hin burjaajahina. Hin burjaajahina. Kanaammoo please maatii keessanitti fira keessanitti himaa. Biyyatti bakka dhaqqabdanitti himaa. Fayyisaan dhugaa nama jabaadha. Garuu qabsoo keessaniin as ta'e. Akkuma daayimandiin dhakaadha. Dhakaa eenyu bu'aa hin qabu. Daayimandii maasii godhu nyaatamu hin dhudda hooma takka siin godhu. Daayimandii kafaalitti kennee jedhe nu ilma namaati. Kanaafiyyuu si galee hin dogongorina. Kuni balleessi jechuun ammoo aarii nam tokko qabdan. Aarii dhaaba tokkotti qabdan. Aarii waan tokko irratti kan sirrii godhan jedhina. Du'iinsa nama keenyaa nu guddee jirti. Rafuu dadhabnee jirra. Oduudhaan otoo hin ta'in hiriyoota keenya ka waliin nyaannu ka jaallannu maatii keenyatu hidhamee jira. Kanaafiyyuu please addanaa baafadhaa isiniin jedhama. Okay. Falatti ammoo waan na gammachiisu isiniif himaa jechuudha. Waan guddaa lamaa fi kaan ammoo xiqqoo isiniif himaa jedhee jira. HR 128 warra dubbistanii olaattanii jedhanii wanna tokko achi of keessaa qaba. Nutillee namni baay'een illee ka dubbate yeroo baay'ee Magnitsky Actii isa jedhan tokko. Magnitsky Actii maal isin fakkaate? Nama dhiiga namaa harkaa qabuu fi hattuu jedha.
bakka jirtu maratti akka doolaaraan hin fayyadamne qabsiisaa jedhama. Kanaafiyyuu eega Oromoo irratti baate jette maata akkalaa uumaan taane kan qabeenya Washington DC Texas irratti qabdu Oromoodha amma xiyyeeffannaan jalqabaa Oromoo irratti deema. Maa hojjettan uummata keenya burjaajessaa jirtan otuu agaraa jiru of duuba nu deebisaa jirtan dhaaba feesan deeggaruu mirga keessan kanaafiyyuu waan naa gootan guddisaa na dhageeffadha. Namoonni mootummaa keessa dalagdan kaammoo mootummaa keessa aariidhaan baatan ni beektan. Warroona biyya mootummaa dabre keessa akkasumas mootummaa ammaa keessatti qabeenya biyya alaatti horatan baay'eedhaan beekan. Kakalee aangoorra jiran hadda ammoo dhaaba adda addaa keessa kan jiran. Washington DCdhaaf biyya adda addaa Ameerikaa keessatti biizinasa warra qaban. Maqaa jaraa qabeenya jaraa naa galmeessitanii naa erga balan. Inni gurgurina Oromoo ilaa wanni jarjartaniitiin Facebook irratti waa hin maxxansina. Ebaluu qabeenya asii qaba. Ebaluu akkana godha. Akkasii miti. Maagniksii aktii jechuun evidensiidhaan galchuu qabna. Sirriitti naa hubadha gaaf tokko deebi'ee bal'inaan ni kennuu barbaada waan kanarratti. Maagniksii aktiin seerri sun maal jedha? Oromoof hin baane yookiin Itoophiyaaf hin baane. Addunyaan itti fayyadamaa jirti. Kanaafuu hoo yaadattanii taate Geetaachoo Asaffaa irratti yeroo jalqabaa Koongiresiin Ameerikaa Mike Kaufman kan meera ta'e State Department ergee ture. Hedduudhaan dhaabnee jennee nullee fan hin jenne jechuudha. Amma eega akkas taate eega Oromoo burjaajessuun akkas taate maal godhaa jirru isin fakkaate please maxxansuu hin dandeettan garuu waan isin paabliki sheer gootan anaaf bu'aan qabu. Lachuu kiyya bu'aa hin qabu waan shaar ta'eef otoo hin ta'in Facebook irraa baaseetiin akka evidensiitti fayyadamuu hin danda'u. So kanaafuu wanni naa gootan warroonni maatii keessa isinirraa ajjeesan warroonni fira keessan hidhanii biyyaa isin baasan in beektanii namoota kana ila reporting kun is really extensive katabamuu qaba. Afaan Oromootiin barreessa eenyutu bara 1920 dura jechuudha. Ogaa 5 dura eenyutu aangoorra ture. Poolisa kamtu aangoo federaalaa irra ture. Yookiin ammoo kantiibaa kamtu ammallee kan ta'an isin galee dhiifama naa gata. Nama maraan kantiibaa kamtu lafa Oromoo gurgureetiin Oromoo fi sabaaf sablammii walitti naqaa jira. Kantiibaan kun qabeenya akkamii biyya alaa irratti qaba. Kantiibaan kun qabeenya qofaan miti galee qabeenyi kun yoo karraapshina ta'e qofatti seeraaf dhiyeessuu dandeenya. Qabeenya isaa kun akka baankiin qabamee hidhamu goonee jenna. Kana godhuuf ammoo afaan hin dubbannee dalagaa guddaa barbaadna. So amma xiyyeeffannaan keenya irratti ta'ee jira. Maa hojjettanii akkuma agartanii Oromoo wal burjaajessuu waan jirruuf si galee amma warra dhiiga namaa akka qabuu fi warra nameenya akka qabuu fi si galee jennaa Tigree tuqanii jedhan warra Tigree si kaan amma hin agarree jenna si galee haqarratti waan muddoofnuuf haqni ammoo wanti nutti bahaniif hin qabu. Kanaafiyyuu dhaamsi keessan kanaa dabarsatan bakka kanarratti warroota aangoorra turan kaleelli haadharree aangoorra jiran ka qabeenya Oromoo gurguranii nama keenya diinaaf bineensaaf kennan maqaa tarreessanii naan kennina. Evidence barbaada. Irratti dalaguu jirra. Torbee dhufu kana jalqabuuf deemaa jirra jechuudha. Baay'ee waan hin aareefsiniin jedha. Kanaafiyyuu Maagniksii aktii jechuun si galee amma biyya taa'anii aangoorra taa'anii lafa Oromoo gurguranii boroo Ameerikatti galla boroo ammoo Yuroopitti galla jedhanii warra yaadu saniif warra saniif jechuudha amsi kun. Kanaafuu Oromoo garaan isin hin gubatin. Dhugaan waan nu bira jirtuuf Rabbi Waaqni nu bira jira. Kanaafiyyuu akka qabeen jira sanyii jiraatti fayyadamne ammaaf borutti TPLF hin itti dhufne jenna. Hunda seetiyyuu si galee itti dhufne jenna. Ammaaf qabeen kenna keessattiyyuu ilmaan Oromoo kakalee aangoorra jiran aangoorra turan kaadha aangoorra jiran qabeenya keenya akkamitti gurguraa jiran kan raabshina jira tokko kan galmeessa please callisaniitumaan yoo waan sufficientiin ta'in waan gahaa guutuu hin ta'in oo kanaan ergin kanaaf hin ergine taate waraqaa sana fudhachuu hin danda'u. So kana naa beekaa. Kanaafuu Maagniksii aktii fayyadamneetiin qabeenya jira ka asitti si galee fira ittiin hortu jaalallee ittiin baastu ka boruu yookiin taayitaa irra turreettee ittiin baastu qabeenya saniif deemaa jira jechuudha. Kanaafuu please naa hubadhaa. Kun ammoo qabxii sadaffaa irratti kan isiniin jedhe xiqqoo gabaasni kennuu barbaade. Boykatii lagannaa gabaatu jira. Maatii keessanitti himaa. Biyya san keessatti harki 90 harki 85 olii magaalaa keessa tun ta'in baadiyyaa keessa jira namni. Finfinnee keessa baay'inni uummanni Finfinnee nama miiliyoona 3.5 baay'inni uummata Itoophiyaa miiliyoona 115 deemaa jira.
namni keenya maatii qabnaan maatii irraa fuudha. Labannaa gabaa kana make sure itti hirmaadhaa bilbilaa itti hirmaachisaa isin jedha. Lammata irratti dhaabbileen akka Izeemaa dhaabbileen miidiyaan akka isaatii fi turisteessi jedhan kuni akka sirna kana leellisanii Abiyyi biratti of dhaabbataa jiran argaa jirra. Abiyyiin jaalatanitti miti garuu Abiyyiin Oromoo irraa buqqisuuf Abiyyi Oromoof yaada jechuu kiyyaamti hin dogongorina. Sirna kanarra mataa gubbaa kan jiru Abiyyi itti gaafatamaan Abiyyiidha. Garuu uummata keenya achi keessa jiru Oromoo san keessa jiru Oromoo kanaan gargar cuttee akka nuti wal nyaannu waan barbaadaniif. Kanaafiyyuu kana beekuu qabdanii miidiyaaleen kun marti ajandaan jaraa kan akka ta'e sirna lafxinyaa san deebisuu barbaadani. Kan biraa ammoo walga'iitti kalee galgalaa irratti warra dhuftanii jechuudha. Maal irratti akka mari'annee quba qabdanii waliif dabarsaa. Kamiisa dhufurraa jalqabeetii maal akka akkamitti mariin akka deemu hopefully community keessan irraa quba qabdanii jedhan. Community keessan gaafadhaa. Community'n keenya dallaan keenya achi. Kanaafiyyuu community keessan jabeessaa achi zinin jedhama. Kan biraa immoo waa'ee newspaperii Ameerikaa kan amma eengadda dubbadhee jedhee jechuudha. Kalee eengadda miti kalee moo eengadda kan dubbadhee jedhee waan isin gaddisiisu dubbachuu danda'a. Garuu waan tokko isin taa'ima. Bineensi kun amma maal nuuf godhe isinitti fakkaate kalee Oromoon akkanatti miidhamaa jirra, taargeet ta'aa jirra, warri nu bira dhaabbate akkanatti ta'aa jirra itti himaa turre dhugaadha jennu raafatan. Har'a immoo mataa jaraatitti waan dhufteefi ofii jaraatiin nu dubbataa jiran. State Departmentitti, Koongiresitti fakkii ta'ee wanni dippiloomaat kariyaa ta'e maaliif artikelii san xiyyeeffata isin fakkaate. Dippiloomaat kariyaa jechuun yeroo baay'ee pirezidentootatu irra katabee jira. Warri dubbisullee warra aangoorra jiru qofa uummata kaa otoo hin ta'in warra aangoorra jiru. Lafee xandhacha agartanii wanna guddaa waan tuqee jiruuf sanii fi hundi guddaan tokko sodaachisee irraa buqqisee jedhe. Hundi guddaan tokko kakalee sirna san deebisuu barbaadu hundi kun buqqisee jedhe. Yeroo gabaabaaf irra oolan itti fakkaata. Waraqaan deebi'a rakkoo hin qabu akka nuuf mijaa'u irra dalagaa jirra. Biyya Ameerikaadha. Sigalee freedom of speech mirga qabna nuti citizen biyya kanaati. Dhalataa Oromoo haa ta'an malee. Kanaafiyyuu wanni naa gammadan fakkii guddaa nu ta'eetiin amma uummata warri nu waliin dalagnu waggaa baay'eedhaa fi mootummaa addunyaa hedduu hojii dalaganii jiran. Akkana ta'een beeku wanni kun yeroo jalqabaatiin ta'e karriya dippiloomaatiif dhimma biraati. Dippiloomaatiif kariyaan suni garii yeroo baay'ee pirezidentoota irratti katabaa kan dubbisullee warra aangoorra jiru waan ta'eef xandhacha waan tuqeef bakka guddaa waan tuqeef sochii Waashintan DC keessa sochii waan godheef garuu waraqaan suni waa hedduutu irratti bakka hedduutti dhufutti jira. Garuu anyway hin cadhisee jira. Septemberii keessa updates ni kennaa jechuudha waa'ee irratti. Dhumarratti kan hin dubbadhee jedhu. Ilaala dhageettanii oduu kana dhageettanii sheer godhaa jirtan bareeda akka namni dhagahuuf. Garuu dalagaan keenya sheerii barreessaa qofa taane Facebook ittiin jaallachuu ittiin hiriyyaa ittiin godhachuu qofa qabna. Suni ammoo garnu geessu Oromoo. Dalagaan afaaniin hin dhufu, dalagaan dalagaadhaan dhufa. Amiin injifannoo afaaniin hin dhufu. Injifannoon dalagaadhaan dhufee jira. Kanaafuu warroota kana sheer gootan asirratti nama 100,000 1,500 ilaaluu jirtan. Maatii yoo xiqqaate nama tokko qabdan. Hiriyoota qabdan. Facebook keessatti nama 100-200 qabdan. Namni kun martiin argaa jira jechuudha viidiyoo kana. Kanaafuu waan isin naagotanii isin keessaa rabbi sodaadhaatiin. Nuti amma ollaarratti deetaabeesii guuraa jirraa jedhama. Deetaabeesiin kun akka information detail isin gaafatu nan beeka. Maal isin fakkaate verify gochuun irra jiraata. Maqaa waan hamtuu nutti himaniitiin akka maqaan nu baduu nu barbaadan. Kanaafuu cadhistanii tumaan siigalee eebal amma fakkeenyaa fi Profeesar Kadir I think Muhammad Kadir irratti fakkaata. Hussein Kadir dhiifama guddaa nama waliin nyaadhee dhugee jiru. Profeesar Hussein Kadir nama gaafadheen ture siigalee evidence naa katabaa naa ergaan jedhe. Nama isatti dhiyaatu jechuudha. Namni sun abbaan sun of beekee jira. Hanga har'aatti akka naa ergine. Har'a immoo namni wayii Facebook irratti katabee jira. Guyyaa 14 dura Finfinneetti hidhamee bakka tokko ta'uun geessin agaarfata akka deebi'e. Facebook ittiin laayikii qofa bareeda suni. Facebook ittiin laayikii qofa argachuuf kaayyoon kenna yoo ta'e isaafillee sagalee ta'uu hin dandeenyu ilmaan Oromoo. Wanni nu barbaannu seriously yeroo keessan fudhadha. Fakkeenyaaf ciroo yoo bilbiltanii jirtan.
ciroo irraa nam sagal du'e naan hin jedhina. Telefoona kaardii bira shanii bitadhaati. Telefoona keessaniin ciroo irraa eenyutu du'e maqaa jaraa, umrii jaraa, Borana keessaa, Gujii keessaa eenyutu du'e maqaa jaraa, umrii jaraa, eenyutu ajjeese, yoom du'ani. As much as possible because reportii keenya dhugaa godhee jedha. Kanaafuu please yeroo keessan fudhadhaa. Wanna gorritan mara jalqabaa seeraan katabaa jedha afaan Oromootiin. Warri hindeettan afaan Ingiliffaatiin because afaan Ingiliffaatiin teeksisuun dirqama kenna. Kara barbaadanii yeroon kun yeroo hamtu waan ta'eef please share gootanii hamileen hin tuqamin hin dhiisina. Naaf gala dhugaa isiniin jedha haasofnee dadhabdanii jirtan. Ani haasoo as Facebook illee dirqama garaan yoo na gubate dhufa malee hangas mara dhufuu fedhii hin qabu. Wanni dhufuuf ammoo kanaa beektanii akka waa isin gootaniif yaada kiyya gubatiinsa kiyya isin dibadhee qofa otoo hin ta'in gubatiinsa kiyya kana dhageettanii tarkaaffii haa fudhattaniif. Yoo isin sheer qofa gootanii kan isin taate bu'aa hin qabu yaalmaan Oromoo. Qabsoo kana kan itti jiraa jiru sirnaa wajji jirra. Yeroo marayyuu sirni ni hinjifata. Yeroo xiqqoo qofa less than 1% qofa revolution ka jedhamu sirni cabee jira jechuudha. Nuti sirna wajjin waltuma jirra. Sirna nafxanyaa kaakalee waggaa 100 olitti dadhabne sirna wajjin waltuma jirra. Sirna lamtu keessaa wal qabatee ajandaa adamiinsa Oromoo irratti waan biraatti waliin galan. Adamiinsa Oromoo irratti waan waliin galaniif Oromummaa ammoo summii Itoophummaa waan ta'anii itti amananii fi gariin ammoo aarii namoota naannoo tokko irraa qabuuf yookiin dhaaba tokko irraa qabuuf yookiin nama tokko irraa qabuuf nama kana bira jira. Sirna kana buqqisuu fi qarqaasa keessan barbaannaa jiru. Yeroo keessan fudhadha jarjaraan natti hin ergina liistii ime amma Facebook yeroo baay'ee cadhisee argadha. Bira dabree jedha akkam gaafii nagaa bareeda. Garuu waan akka tabdan very clear afaan Ingiliffaa ta'e bareeda. Afaan Oromoo illee fantastic. Afaan Amaaraa silatti hin beeknu afaan Amaaraa warri katabdan hiiksisaa nutti ergaa jedha. Bareeda afaan Amaaraatiin we need evidence jedhan. Sigalee akka argaa jirtan warri kuni biyya alaa keessatti iyyuu jiraachisuu hoggan. Even namnummaan Oromoo kafeete haa dogongoro. Namnummaan Oromoo kafeete haa ta'u biyya alaa kana keessa jiraachuu hin dandeenye sirna kana yoo ka diiguu barbaadan taate aariidhaanii bara dabartanii itti fufatu hin ta'in yes jiruu keessa itti fufaa. Annaaf galee jedha garuu yeroo keessan fudhadhaa kanarratti naaf katabaa jedha. Ammaaf kanumaan qabaa galatoomaas ni jedha. Hedduun aaree viidiyoo argeeyoon jedhu just akka qoosaatti si galee girrisaan gongorasiin akkana kana. Eenyutu jijjiiraa eenyutu fidee jedhe. Amiin dhugaa dubbannee jenna. Jijjiiraa sabboontonni Oromoo viidiyoo ka dhaaba keessa jiran gahee qabu namni martuu gahee guddaa qaba. Waliin sossobnu si galee fayyisaa ka godhe seenaa ka godhe jawaariin ka jawaar godhe. Rabbumatu uume rabbitti aanee ilma namaati. So kanaafiyyuu hin dogongorina aarii nama tokkoof yookiin dhaaba tokkorra qabdanii nama keenya qarqaraa jiru sirna kalee ka deebisuuf deemu sirni ka makaatii fi illee fiyyuu gahaa otoo hin ta'in sirna isaan dura sirna nama deebisaa jiru kanaafi dogongortanii nu waliin nyaachisinaa isin jedha galatooma fayyaanaa ta'a.